Ja'a kolfeetti sababa dubbii Finfinneetiin achi baanee namni 350 mataa keessa nu dhiitanii cirracharra nu foqoqsanii achi dhiigneerra. Dhiirri akka sanitti qaxaqaxame galee rafuu hin qabu jennee ammataa kiyyaan nama 42 dhiiraaf dubartii kakaasee onnisiise horii namarraa fuudhee duuluuf gara baha Oromiyaa deemu. Gara baha Oromiyaa gara kam? Abaa'uu yeroo san baha Oromiyaa jira? Injira goota keessa jiru. Jechuun achumatti wal argineerra. Finfinnoon dirra dhawaatti maalitti achuma keessa toora mana mandhee kana turre maal jennee jaran nu geessa illee injinaan jaran nu geessa illee injinaan jenna namni zoonii sana hoogganu jira. Maaltu ta'e? Ol deebi'aa keessattidha. Hin beekamnan mooni lakkii hin beekamna jarri kun nu qabu hin deebi'aa lakkeedhan hin deebin. Gaafa namni ol deebi'u namni hunduu hin qabamu. Baasii ittiin deemen jechuudha. Baasuma ittiin dhufe. Aan karaatti waan bu'eef hin qabamu yeroo sun. Gaaf biraa piroojeektii biraa qopheessine waan amma silaa himuu hin barbaachisu. Achi gad deebin achumatti. Achuma keessa odoo asiif achi Harariif dirra dhawaa hedduu na oofan na qabsiisan ofuma warri sun. Maaliin qulqulleeffan? Waan ittiin qulqulleeffadhan sitti himu. Nama san wajjin koodii ittiin wal beeknu naaf inni qofti hin jira. Na qabanii geetuu beektaa naan jedhan. Geetuu immoo geetuu jedhii na yaami maqaa kiyyaan na yaamini naan jedhee namichi natti hime. Naafisa qofatu bakka hoomtuu hin jirretti waliin jedhe. Agarte? Gaafa achi ani maakalaawii dhufu maqaan nama 42 kanan ani harka kiyyaan galmeesseetti kenna. Ijjannoon nuyi qaban oriijinaal kooppiitu achi jira. Hinde warruma jalaa dheeffinetti dheeffine argite? Dubbiin akkas. Not only that. Achitti immoo achuma keessa gaafa wal faana waan tokkotti wajjin jette. Namni si dura qabamu jechuun silaa sirraa ittisuu qabu silaa ofii badee si dhoksuu qabu. Gaafa namni bakka san dhabu namni naan dura qabame jira. Eessatti akka shaayee dhun maal akka haasofne jechuun galmee nama nagaa tarree galeera. Achi immoo gaafa gabbaanee gara karchallee gabbuun warruma waan kana godhetu immoo qabsaa'ota andanya warra waan hundumaa tuulee akkana jenne akkana dhunne achitti buune waan jedhu kana jechuudha. Na jibbisiise wanni kun. Kanaafuu namoota dhuunfaatu akkasii godhe moo dhaabbatu akkasii godhe? Namoota dhuunfaa miti. Namoota dhuunfaa otoo hin ta'in jaarmanuu akkasuma. Jaarman amma jechuun wanni beeki ilaalta miti. Namni bakka waan kana keessa waan hin malle argite keessattuu amma ho'ate amma 2 taatee deemte ho'ate 3 taatee deemte amma baay'ee rakkoodha jechuudha wanni sun. Jechuun akka namni kun wal shakku waan hin taane sirratti fuudhu waan hin taane siin jedhu. Waan hin taaneen maqaa si kaasu amma san dura ammoo achi duuba deebinee kakaanu taate. Ibinam gaafa nani dura yuunivarsiitii seene 1994 hin seeneen 1994. Gaafas maal naan jedhan amma warri sila waan kana qindeessu hin jira dameen baawwan achitti waan san tolchu jechuudha. Yaa maqaa namaa an lubbuun darbe faa jira maalii waan san kaasuun waan gaariin ta'iniif. Maal naan jedhan Bee Dr. Mararaan Gulaageedha naan jedhan anaan akkam akkana maal jennaan karaa haadhateedha ishee jennee itti dhiisne niitiin immoo akkanatti miseensa yaadii dhaabaa uummata Amaaraan ture tokko hiddaan jedhu jira niitiin akkasii wanni inni amma dhaaba kana dhaabeef uummata Oromoo burjaajessee bittaa nafxanyaa jala galchuufi naan jedhan anamma namni sadarkaa kanatti sobaa takkaa yaadeen beeku zan dhuguma dheetan fudhadhe achii booda ganaa kitaaba isaan barreessan jira Dr. Mararaan gaafa san waan laalu maqaa haadhaa laalle siin seenee torbaan indee jedhee laalle gaafa xiqqoo bubbulee gaazexaa laalu Dr. Mararaan niitiin qaban jedhan kan argine achitti tokko san bira darbine gaafa wayii akkasumatti paartiin Dr. Mararaa kun barattoota kora yaame si ajaa'ibuu danda'a kora yaame 95 barattoonni baay'een gara nama 50 ta'an yuunivarsiitii irra deeman jedhan an quba yuun qabu an koree moorati gaafas koree moorati
tulluu kabbadaa faana jedhamu jira amma biyya alaa jiran si'a inni nu hoogganaa keenya koree mooraa gara 6 kiiloo raayis 5 kiiloo raayis 4 kiiloo raayis koree waan barataa kan akkasitti qajeelchin waliin mari'an so galgala waliin nu qabanii jarana babbanne jedhe maal ennaan tokkummaan keenya laafurraa kaka'e diinni miseensa nu keessatti ijaarrateedha andee nan rifadha dhuguma rifadhan jechuun fayyaalumuu marra eenyu diinni kun jennaan akkanatti kunoo oobkoo akkana nu godheedhan andee oobkoon silaa aangoo mootummaarra hin jiru amma dandeetti immoo amma isaa galetti immoo uummanni Oromoo rakkatee jira rakkoo kana keessaa bahuu qaba jedheetuma dubbatu jira wanni arginu wanni gaazexaarra dubbifnu kana maaliif diina baay'isuuf jarjarraa jedheen fayyaalummaan kaasa guyyaa ittaan walgahii keessaa na dhiisan maal jennaan taayyeen oobkoo takkaa nama oobkoo jedhamu argeetu hin beeku killaalta ofii keetii jechuudha tokko lammaffaa bara 95 ofii kiyyaa otoo hin baradhuun ijoollee keenya ka waggaa tokkoffaa dhufan ani lammaffaa ta'eera waan ta'eef akka isaan gibbii san baratan dallaa san akka baratan koorsii loojikii jedhamu tokko barsiisa ture in ulfaata koorsiin suni anaa immoo akka hiree naa galee jira then nan barsiisa ijoollee kana galgala ofii guyyaa barataa oolaa galgala walitti illee nan qaba tokkummaallee akka jabeeffatan jechuun parsanaalee ofii kiyyaa godhu gaafa kan qormaata jalaan gahanii gaafa qormaanni torban lama dhiyaatu moo torban tokko dhiyaatu waraqata wayii barreessanii na fidan waraqanni kun maal jedha barnoonni bilisummaan booda odoo namni keenya akkana ta'u odoo lafti keenya akkana ta'u akkamitti baranna ka'ii waan harma muraa aanolee hima waan calanqoo hima waan achiin duuba hima jechuun miira keessa seentaa jechuudhaati nan kenna nama waraqata kan ijoolleedhaa hiriinaan jedhan honestly fayyaalumuu marraa ka'eetan ijoolleen keenya waan akkanaa kana barachuun irruma jira tokko garuu at least amma qormaata kana fixanitti miirri isaanii jeeqamuu qabu amma wanni nu godhuu qabu namni ikoonomiksii dandeenyu ikoonomiksii abarsiifu ijoolleen dallaa kana keessa sarvaayivaa godhan yoo ijoolleen dallaa kana keessa sarvaayiv goote wanni nu hojjechuu dandeenyu ijoollee kana wajjin baay'eedhaas jechee waan baay'ee barsiisaa deemuu dandeenya yoo ijoolleen immoo sarvaayiv gochuu baattee waan kanaan miiroftee as keessaa baate namni kun boruuyyuu ofiifu namni gaafa rakkate deebi'ee nama rakkisuun oolu waan ta'eef diinayyuu innuu ta'uu danda'a nami rakkataan nami sirriitti baratee wayii isin hubatee rakkoo fiduu waan danda'uuf ijoollee kan amma sappoorti goone akka isiin qabxii gaggaarii fiddee dipaartimentii barbaaddu seenuu dandeechuu haa qarqaarruu jedhan gaafan kana jedhe achi deebi'anii ijoolleen an barsiisu kana keessaa nama lama fuudhanii taayyee biratti hin baratinaa jedhan maal jennaan taayyeen of viidiyoodhaadha akkamitti kana kan godhu hooggansa dhaabaati barattootuma dallaa sana keessa jiran moo nama alaatii dhufu barattootuma dallaa saniiti barattoota dallaa sanii ta'ee garuu miishinii achiin dhufu miishiniin dhaabaa achirran dhufu so akkan so erga dubbiin akkana taate gaafa sila dallaa kana seenu laayibirariin asinuun hin jenne isin laawonjiin asinuun hin jenne so namni kun silaa gaafa sanirraa qabee nu wajjin rakkata maa akkana gootanii ananii ijoolleen jara kanaan jechuudha akkasii miti sirumaa yookiin karra shanaffaarraa biiroo qabaa jedhan kun hundumtu kijjiba beek waan hin jirre san hundumaa immoo biruma darbinee deeme nama kana addaan baasu nama kana walitti buusu waanuma akkanaatitti hojjetama wanni kun immoo maqaan isaa qabsoo Oromooti wanni godhamaa jiru wanni deemamaa jiru immoo wanni toora san keessa deemu waan silaa Oromoo kana hin humneessine waan laaffisu waan wal jibbisiisu waan isa fokkisiisu waan isa madaalle waan akkana argita so sanirraa ka'ee akkasitti deemaa dhannee waan kanarraa kaaneet yaadni sun jira jechuudha so acha soo deebinam waan akkanaa kana waan beektuuf waan bakka san jiru waan beektuuf xiqqoosi gaafa duraa gaafa haagalan jedhan hin galin hin jedhe hagalan gaafa jedhan hin galin hin jedhe of course namiifu yaada ibsa ture maaltu jedhame namni sadaffaan hoo dhufe malee hin galluu jedhe jara jedhe kun namni sadaffaan kun maalinni anaaf siirramma namni walitti aanu jira namni sadaffaan namni sillee jechuun ati amma Oromoo namni sadaffaan namni nulachuun ta'in dhufee as gidduu seene amma waan sitti muufi waan natti himu waa waliin nuufitu nutti himamu akkam akka kiyyattan bakka san laalee toora sanitti nama sadaffaa maayin namni sadaffaan
Koottaa bakka obboleeyyan keenya wanni jijjiiramin immoo qabatamaadhaan mul'ataa jira lafattasi. Namni ibidda jala dhaabbatee dubbataa ture. Ibidda jala dhaabbatee lolaa ture. So toora sanitti rakkoon akkasii jira. Erga dhufe immoo gaafa jaarsi deemullee hin deemin hin jennu. Gaafa dubbiin sun milkaa'uu dhabee galuun waan san jedhu. Wanni kun stiil kiraayisisii fidaa wanni kuni daddafee yoo qabamuu baate baay'ee rakkoodhaa jedhee ture. Gaafa san rakkoon dhagaa ammaa kana hin bal'attu. Gaafa nan dubbiin kun rakkoodhaa. Warri kuni ati itti mari'attee wajjin dubbattee waanuma feete wajjin walii gale. Gaafa achi deeme. Gaafa achi deeme waan si wajjin dubbate san hin godhu. Maaliif akka ta'e rabbi haa beeku garuu so rakkoodha waan jedhee achitti dubbadheef ergasii rakkoon babal'atee nami meeqa du'e wanni meeqa bade jechuudha. So ani bakka sanitti responsibilitiin fudhadhu. Ammarra taa'amee gaafa ilaalamu xiinxaltoonni siyaasaa